Mariin biyyaalessa bu'aa aarsaa dargaggootaan dhufee teeksaa jechuun himame. Afrikaa kibbaa deemsa pirezidaantii Siiriil Raamaafoozaa aangorraa kaasuu ilaalchisee qorannoo maallaqaa haatame irratti gaggeeffamaa ture dhabde. Loltoonni Huutii fi Saawudi Arabiyaan lola hamaa keessaa seenanii jiru. Kunneen hangafoota oduu tashamara kafanee kabajamtoota daawwattoota keenya waliin televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa. Oduu wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisaa. Mariin biyyaalessa bu'aa aarsaa dargaggootaan dhufee teeksaa jira jechuun himame. Mariin biyyaalessa Itoophiyaa bu'aa aarsaa dargaggoonni biyyattii harka duwwaadhaan qawwee dura dhaabbatanii fidan teeksuu fi rakkoowwan biyyattii mariidhaan furuuf hojiirra kan oole ta'uu himame. Koomishiniin marii biyyaalessaa waggoota fuuldura labsiidhaan hundaa'u eeruun labsiin kunis ulaagaa idil addunyaa Afrikaa fi heera mootummaa Itoophiyaa irratti hundaa'uudhaan kan qophaa'ee tuma seera hunda of keessaa qabaachuu ogeessi seera Dr. Girmaa Mokonnin ibsan. Garaagarummaan yaada sadarkaa maatiirraa eegalee hanga saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattiitti jira kan jedhan Dr. Girmaan garaagarummaa kanas marii mootummaa qofaan osoo hin taane abbootiin amantaa fi kutaaleen hawaasa adda addaa duudhaa isaanii irratti hundaa'uun mari'achuun irratti waliigaluu akka qabanis dubbatanii jiru. Seenaa Itoophiyaa keessatti sirna bulchiinsa mootummaa wal harkaa fuudhuun yeroo baay'ee wal waraansaa fi wal jibbiinsaan kan guutame ta'uu yaadachiisuun haalota kanaan duraa fi rakkoolee jiran carraatti jijjiiruun muuxannoowwan biyyoota addunyaa hedduu irraa barachuun barbaachisaa akka ta'e seeranii jiru. Jijjiiramni yeroo ammaa dhufe aarsaa dargaggoonni biyyattii harka duwwaadhaan qawwee dura dhaabbatanii fidan ta'uu kan himan Dr. Girmaan injifannoo kanas tiksuuf mootummaan rakkoolee jiran gara carraatti jijjiiruu tarkaanfii fudhate keessa tokko hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa ta'uu ibsanii jiru. Rakkoon kamiyyuu malaa fi fala qaba kan jiran Dr. Girmaan marii kanaanis rakkoolee turan gara nageenya misoomaa fi waliin jireenyatti jijjiiruun dhaloota dhufuuf bu'uura cimaa kaa'uun kaayyoo marii biyyaalessaa ta'uu seeranii jiru. Biyyoota kanneen akka Ruwaandaa, Afrikaa Kibbaa, Tuniziyaa fi Kolombiyaan rakkoo isaanii marii biyyoolessaatiin furachuun gara nageenyaa fi misoomatti deebi'uu isaanii akka fakkeenyatti kaasanii jiru. Itoophiyaanis rakkoo nageenya ishee mudatu keessaa bahuuf karaan bu'a qabeessaa fi sirrii marii biyyaalessaa ta'uu isaa simanii jiru. Haasaa ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed baniinsa marii biyyaalessaa irratti mammaaksaan dubbatan yeroo horiin bitamu maallaqa kan hin baasin yeroo horiin qalamuu cululleen irra marsiti jechuun kan yaadachiisan qaamoleen faayidaa biyyaalessaa dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf barbaadan irraa eeguun barbaachisaa akka ta'eeranii jiru. Mariin biyyaalessaa tuubaa jabaa ta'uu ibsuun mariin kunis akka milkaa'uuf mootummaan hirmaattonni fi uummattoonni biyyattii hundi gahee olaanaa qabaachuu akka qaban himamee jira. Hoogganaan garee badii PLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gara Eertiraatti imaluun meeshaa waraanaa gaafatan pirezidaantiin Isaayyaas ammoo ati jalqabii ani siin hordofa jechuu isaanii obbo Geetaachoo Raddaa himan. Dhimmoota baha Afrikaatti gorsaa ministeera muummee fi pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa hooggansa TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu irratti qeeqa cimaa kaasan. Obbo Geetaachoo Raddaa erga barreeffama kaleessa miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiwiitar X irratti godhaniin hooggansi kun uummata Tigraay balaa fi walitti bu'iinsa biraatiif saaxilaa jira jechuun himatan. Dabalataanis hooggansa TPLF garee lubbuun hafee fi garee diigumsaa jechuun ibsanii garichi mootummaa ofii baraaruu fi jecha dargaggoota Tigraay diina seenaa waliin hiriirsuun walta'iinsa balaa qabu ijaaraa jiraachuu himan. Akkasumas barreeffama isaanii keessatti hooggansi TPLF mootummaan federaalaa nu balleessuuf yaalaa jira jechuun olola oofaa jiraachuun dhugaa irraa fagaachuu kan ibsan yoo ta'u rakkoo uummata Tigraay hammeessuu malee hiika biraa akka hin qabnes ibsan. Akkasumas Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gara Eertiraatti imaluun meeshaa waraanaa gaafachuuf yaalan pirezidaantiin Isaayyaas ammoo ati jalqabii ani siin hordofa jechuun deebii kennaniiru jechuun himan. Hariiroon kun waliigaltee bineensaa uummata Tigraay fi mootummaa dargaggoota Eertiraa kaayyoo siyaasaa keessatti fayyadamuuf qophaa'e jechuun Geetaachoo Raddaan mootummaa federaalaa dammaqinaan dhimmoota kaaba Itoophiyaa irratti akka hojjetus akeekkachiisanii jiru. Yuunivarsiitiin madda walaabuu qonnaan bultootaaf sanyii filatamaa deeggarsaan kenne. Yuunivarsiitiin madda walaabuu hojii baruu fi barsiisuu cinaatti hojii qorannoo fi ce'umsa teekinooloojii oomishtummaa qonna guddisuuf gahee olaanaa bahachaa jiraachuu beeksisee jira. Yuunivarsiitichi sirna baruu fi barsiisuun cinaatti hanqina sanyii filatamaa furuu fi hojii sanyii baay'isuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuun eeramee jira. Akkaatuma kanaan qonnaan bultoota aanaa Sinaanaa, Agaarfaa, Gaasiraa fi magaalaa Roobee kilaasteraan gurmaaniif sanyii filatamaa qamadii kuntaala 120 deeggarsaan kennee jira.
jira. Pirezidaantiin itti aanaa dhimmoota akaadaamii qorannoo fi ce'umsa teekinooloojii Bazaabee Wandimmoo yuunivarsiitichi hanqina sanyii filatamaa furuuf ce'umsa teekinooloojii irratti xiyyeeffachuu ibsan. Qonnaan bultoonni deeggarsa kana argatan sanyiin filatamaa kun oomishtummaa isaanii guddisuuf abdii kan itti hore ta'uu ibsuudhaan yuunivarsiitii madda walaabuu galateeffachuu isaanii koomishinii godina Baalee hubeeffannee jira. Magaalota Oromiyaa 96 keessatti tajaajilli giddugala tokkummeessoof hojii eegalanii jiru. Magaalota Oromiyaa 96 keessatti tajaajilli giddugala tokkummeessoof hojii eegalanii jiru jechuun pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii himan. Sagantaan hojiirra oolmaa riifoormii tajaajila mootummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ifoomsuu mata duree riifoormii tajaajila bulchiinsa badhaadhinaa hunda galeessaaf jedhuun magaalaa Bishooftutti gaggeeffamaa jira. Saganticha irratti koomishinara koomishinii siivil sarviisii federaalaa Dr. Makuree Hayilee fi pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa biroon argamanii jiru. Obbo Awwaluun Abdiin saganticha irratti haasaa taasisaniin jijjiirama biyyaalessaa hordofee mootummaan riifoormiiwwan hedduu bocee hojiirra oolchuu ibsanii jiru. Riifoormiiwwan gaggeeffamanii hojiirra oolan keessaa riifoormiiwwan nageenya qonnaa fi riifoormiin tajaajila siivil sarviisii ta'uu eeranii jiru. Riifoormii haaraa tajaajila cimsuuf hojiirra ooleen gandoota baadiyyaatti caasaa haaraa bocuun hojiirra oolchuuf magaalota Oromiyaa 96 keessatti tajaajila giddugala tokkummeessoof hojii eegalchiisuu himanii jiru. Hojiiwwan eegalaman sadarkaa hundatti cimanii kan itti fufan ta'us kaasanii jiru. Hooggantuun biiroo siivil sarviisii misooma qabeenya humna namaa Oromiyaa Kookab Diidhaa gama isaaniitiin rakkoo bulchiinsa gaarii fi tajaajila waggoota dheeraaf hawaasa irratti rakkoo guddaa uumaa turan furuuf riifoormiin utubaawwan 7 of keessatti qabatee bucamee hojiirra oolee jira. Afrikaa kibbaa deemsa pirezidaantii Siiril Raamaafoozaa aangoorraa kaasuu ilaalchisee qorannoo maallaqa hatamee irratti gaggeeffamaa ture dhabde. Manni murtii olaanaa Afrikaa kibbaa deemsa pirezidaantii Siiril Raamaafoozaa aangoorraa kaasuuf gaggeeffamaa ture akka dhaabbatu ajaje. Murtiin kun komii maallaqa doolaara Ameerikaa 580 caalu qabeenya isaanii keessaa bara 2020 hatamee ture waliin kan wal qabatudha. Murtiin dhaddachi mana murtii Weestarn Keep jimaata kaleessa kenne kun koree qindaa pirezidaanticha aangoorraa kaasuuf himatee hojiiwwan qophii biroo adeemsaafuu danda'uuf taasifamu itti fufuu irraa isaaniin hin dhorkum. Seera barsiistonni adeemsa aangoorraa kaasuu kana waxabajjii keessaa kan eegalan yoo ta'u kunis gabaasa paarlaamaa murteessaa ta'ee kan pirezidaantichi yakka ajaja maallaqa himatame kana waliin wal qabatee raawwataniif deebii kennuun akka isaaniif malu xumuree hordofeeti. Gabaasichi maaliif maallaqni hamma kana baay'atu dhoksaa keessa kaa'ame akka ture gaaffii kaasaa jira. Qorannoon kunis madda maallaqa sana maallaqni biyya alaatti jijjiiramu heeraan galmee kan seene ta'uu fi maaliif yakka hannaa kana hatattaman poolisii biraan hin geessine kan jedhan gaaffileen dhiyeessuun ammas itti fufee jira. Loltoonni Huutii fi Saawudii Arabiyaan lola hamaa keessa seenanii jiru. Saawudii Arabiyaan bakkeewwan loltoonni Huutii Yaman to'atanii jiran irratti jimaata galgala haleellaa qilleensarraa raawwattee jirti. Yeroo wal fakkaatutti Ameerikaan immoo doonii daldala tokko ulaa Hormuz keessatti rukutuun to'achuu beeksiftee jirti. Haalli kun waraana naannichaa bal'achuu akka danda'u yaaddoo guddaa uumee jira. Mootummaan Saawudii magaalaa buufata galaanaa Hodaydaa fi odola Kaamharaan jedhamu keessatti bakka Huutiin to'attu irratti haleellaa xiyyaara raawwachuun ibsamee jira. Haleellaan kun kan raawwatame Huutiin torban darbee buufata doonii Saawudii Arabiyaa irratti uggura galaanaan labsuun dooniiwwan Saawudii muraasa irratti haleellaa raawwachuu hordofeeti. Huutiin dooniiwwan boba'aa Saawudii 2 misaa'elaa fi dirooniin fayyadamuun haleelluu beeksisee ture. Saawudii Arabiyaan haleellaa doonii ishee tokko irra ga'ee mirkaneessitee jirti. Kana haaloo ba'uufis bakkeewwan Huutiin qabamee jiru qilleensarraan haleeltee yeroo muraasa keessatti Huutiin deebii kennuun magaalota kibba Saawudii keessaa tokko taate Jiizaan irratti misaa'ela dhukaasuun ibsamee jira. Ganama har'aa miidiyaan Ansaarullaa jedhamu kan Huutii waliin hidhata qabu karaa teelegiraam ibsa baaseen haleellaan misaa'ela Yaman irraa dhukaafameen magaalaa Jiizaan jedhamtu keessatti ibiddi ka'eera jechuun beeksisee jira. Yeroo wal fakkaatutti ulaa Hormuz keessatti waraanni Ameerikaa doonii boba'aa galaana Oomaan keessa socho'aa ture tokko irratti haleellaa raawwachuu ibsee jira. Dooniin kun uggura Ameerikaan buufata doonii Iraan irra keessee cabsuun darbuuf yaalaa turte jedhamee jira. Erga Ameerikaan dooniiwwan buufata boba'aa Iraan akka hin seenne dhorkite as kun doonii daldala lammaffaa tarkaanfiin akka irratti fudhatame ta'uu waraanni Ameerikaa ibsee jira. Ajajni giddugaleessa waraana Ameerikaa Seentiikoom akka jedhetti doonichi uggura galaana Ameerikaa buufata doonii Iraan irratti kaa'ee cabsuuf yaalin. Erga yeroo hedduu akeekkachiifamee ajaja diduun isaa booda waraanni Ameerikaa kutaa mootoraa doonichaa rukutuun akka dhaabbatu taasisee jira. Qondaalli waraana Ameerikaa tokko doonichi yeroo 4 uggura sana darbuuf yaale jechuun ibse. Ameerikaa fi Iraan gara torban lamaaf wal haleelaa jiru. Iraan jimaata galgala buufata waraana Ameerikaa baha giddugaleessaa keessatti argaman irratti haleellaa diroonii raawwachuun haaloo ba'aa jiraachuu
jiraachuu ibsiti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaatiin mariin dippiloomaasiitti fufuus yoo waliigalteen hin argamne haleellaa waraana akka malee cimaa raawwachuuf qophoofneerra jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp filannoo lama qabnaa waraana cimsinee itti fufu yookiin waliigaltee irra gahu garuu yeroo barbaachisutti tarkaanfii waraanaa fudhachuu fi guutumatti qophoofneerra jechuun ibsan. Oomaan garuu marii nagaa akka itti fufu irratti hojjechaa jiraachuu beeksiftee jirti. Mootummaan Oomaan irraa ergamoonni gara Teheraan imaluun hulaa Hormuz deebisanii banuu fi nageenyi hulaa kanaa akka mirkanaa'u Iraan waliin mari'achaa akka jiran miidiyaan mootummaa Iraan gabaasan. Oomaan biyya qarqara kibba hulaa Hormuz to'attuudha. Kanaaf marii kana keessatti gahee guddaa qabdi. Waraanni kun geejjiba galaanaa irratti sodaa guddaa uumaa dhufee jira. Huutiin galaana diimaa keessatti dooniiwwan daldalaa irratti sodaachisaa waan jiraniif gatiin boba'aa addunyaa torban kana keessa dabaluun $100 gahee jira. Ta'us erga jimaata kaleessa dooniiwwan gurguddoon lama Chaayinaa kireeffattee kara hulaa Baab al-Mandab nagaan darban booda gatiin boba'aa hanga tokko gadi bu'ee jira. Hulaan Hormuz fi Baab al-Mandab karaalee galaana addunyaa keessatti baay'ee barbaachisoodha. Qabeenya boba'aa addunyaa keessa harki guddaan karaa Hormuz darba. Baab al-Mandab immoo galaana diimaa fi bo'oo Suez wal qunnamsiisa. Yoo karaaleen kunneen ugguraman dhiyeessiin boba'aa fi daldalli addunyaa bal'inaan akka miidhamu yaaddoo guddaa uumeera jechuun BBC'n gabaasee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolabamatti jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.